Egaa amma kanatti asuudhaan haasaa fi marii hawaasa wajjin sagantaa godhamuudha. Egaa gamanummaan obbo Jawar Muhammadiif bakkuma ta'anitti. Okay. Egaa obbo Jawar Muhammad barreessaa fi hoogganaa qeerroo Oromoo hamileedhaan gara waltajjiitti akkanaa simatan simatan. Come. Akka boltan. Naga irtani warri Jarman. Fayyumami. Hunda dura Rabbi nagaa waliin deebise galanni haa ga'u yaadannoo hedduu walirraa qabna. I think waggaa yeroo jalqabaaf as kan inni dhufe 2014 na fakkaata. Gaafas hedduun keessanii ni dhagama. Gaafas dura dhufu hedduun keessan yeroo san qurxummii raaftanii as geessanii dargaggeeyyii turtanii akkana walli dhiphattanii dhiisi dachi bal'attu rabsha ajaa'ibaa walaa turtan. Aaraa garuu gurguddatanii mana jaarrattanii naamusa ajaa'ibaatiin wal obsitanii sagantaa kana fakkaatu qopheessuu keessanii hedduu na boonsisan warri Jarman. Yeroo hedduu akkuma hin jirutti rakkoon biyya keenyaa dhufaaftee biyya namaa gaafa dhufnu ambaasadara biyya keenyaati, ambaasadara uummata keenyaati. Wanni guddaan uummanni keenyas ta'e uummanni biyya kanaas irraa eegu biyya dhuftan kana keessatti barnootaan, hojiidhaan, bultiidhaan, hawaasummaadhaan gama maraan if dandeessanii yoo jiraattan biitti isin qeebalte tunis bagan qeebaluu isaa kiyyatti hin gaabbuu yetti jechuun biitti tunis. Ummanni keessanis kabaadiyyatti hafe gaafa isin wayyooytanii isaallee gargaartan gaafa tokkummaan keessan jabaate mul'atu isaan irraa dhalachuu keessaniif waan qaban guduunfaa hiikkatanii biyya kanatti isin erguu keessaniif hin gaabban jechuun ni gaabbanire hin gaabbuun hiikkansaa waan biraati miti waan dalainetti hin gaabbinu maal dalaine cunqursaa ni qoranne dhugaa qabnu ni baafanne tarsiimoo lafa kaayanne tarsiimoo san hojiitti hiine warra baankii qabu akkuma duraa aangoorra gadi buufne akkasuma goonanii keessa kitaaba kanaa hedduu isiniin himu isin dubbisaa gara fuuldura waliin mari'an kitaabni kun seenaa ani isin wajjin dalage waan biraan qabu waan dalayne keessatti Jarman keessatti waan dalayne Minnesotatti waan dalayne Oromiyaatti waan dalayne biyya keessaa fi biyya baqattu waan dalayne tokkoffaa dhugaa waan qabnu dhugaa waan qabsoofne hin gaaffilu jechuudha. Dhugaa jeenyu nutuman nu cabsan jennee alaan alaa way waachaan teenye saba guddaa irraa dhalanne uummata guddaa irraa dhalanne keessatti bobbooyaa jiraachuun fala akka hin taane hubachuudhaan beekumsa qabnu muuxannoo biyyoota biraa qorannee yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama fidne jechuudha. Har'a hoo boqota jaan darbe kana keessatti waa'ee keessa dabalu gariin qaawwee galman geenye gariin kan eegaliin nutti dhufu
amma bakka irra jirurraa maalitti deemaa jirraa boqonnaa itti aanu kajaa'u xiqqoo inni tuquun barbaada. An dubbachuu eegalaan baanaganii jiran, rirrifatanii jiran, akkam jechuun jiran. Waggaa lamaan dabre kana, waggaa lamaan dabre eegalee dhaabee booda itti hasaasaatiin ture. Amma immoo itti iyyuun eegale. Itti iyyinee itti lallabnee dhaga'uu baannaan iyyisuutu illee dhufaa jechuudha. Kana beekuu qaba namni. Mootummaa garagalchuuf deemanii mootummaa kuffisuu barbaadanii jiran. Lakki. Nun mootummaa kuffifni agarree jirra barbaachinaan hin nuti. We have done it. Kuffisuu barbaadan har'a gaafa muuxannoo qabnu dhiisi. Gaafa tiyoorii qofa qorannee iyyuu lafaan keenya agarsiifnee jirra. Nu har'a akeeka mootummaa kuffisuu jedhuun ni deemaa jirru. Mootummaan ofiiyyuu kufaa jirti dhiibbaa keenya barbaaddu. Wanni jechaa jirru mootummaan darreen lafa dha'ee jirtu tun akka nurratti hin qubneef lallabu jirra. Akka nurratti hin qubne. Mootummaa maqaa Oromoo baadhattee maqaa Oromoo nyaatti. Mootummaa maqaa Oromoo baadhattee Oromoo salphifte qaanessite kana nurratti akka hin qubneef lallabaa jirra malee ofiiyyuu kutu jirti waan kuffisuu ajaarraa hin qabnu jechuudha. Ammoo we are asking for conversation. Waggaa lamaaf walakkaa ergan dhaabee itti hasaasne sossobnee biyya nagee buusa. Diinagdeen kube maqaan keenya bade salphanne maqaa keessaniin jennee kadhannee dadhabne. Kadhannee dadhabne jechuudha. Amma akka uummanni dhaga'uu qabutti akka addunyaan dhaga'utti itti lallabaa jirra jechuudha. Yoo dhaga'an ifis biyyas baraaruu danda'a. Garummoo dhaga'uu baatanii gurra isaanii gubboon toomse kanaan itti dhumne jennaan maqaa saba kanaa qabatanii ittiin kufuu xureessu hin hayyamne. Biyya teenya ka abboonni keenya keessa rakkoo meeqa ta'an waan biyya sanitti taane bineensuu hin taane har'a bineensuu keessaa ba'ee qoom salphisuu hin hayyamnu jechuudha. We are asking for conversation. Lallabaa jirra lallaba keenya dhaggeeffadha. Raftanii fireena qabdanii raftanii fireena qabdanii quufsanii quufa keessa dabartanii boqoysanii nurratti dhootanii xurii nuti dhabu hin hayyamnu. Quufa sana biraa addunyaa kana. Oromoo dhagaya. Ummatni keenya rakkoo har'a keessa jiru kana zamana Minilikis argeen beeku, zamana Haile Sillaasees argeen beeku, zamana Mallasaatis zamana Darbuus argeen beeku. Rakkoo kana hunda obseet bor naasirraayan kaleessa dargaggummaa akka isaan godhe, kaleessa boroma akka isaan godhe, har'aa bor wayyaansa jedhu itti hammaataa deema. Kana caalaa hin obsinu jechuudha. Sirraanis sirraa waan maal immoo bakka buunaa jechuudha dhugaatii qabu. warra afaan hin beekneef amaርኛን gabaabsee dubbachuu barbaada. ቋንቋ ለማትችሉ ልጆች እዚሁ ላላችሁ እየተናገርኩ ያለሁት ምንድን ነው? አልጸጸትም አይቆጨኝም የሚለው የእኛን ታሪክ አብረን የሰራነውን ታሪክ የነበረውን ጨቋኝና አፋኝ ስራን ለመለወጥ በሀገር ቤት ከቄሮ ጋር በውጭ ሀገር ከዲያስፖራው ማህበረሰብ ጋር የሰራነውን ታሪክ የነበረውን በደል እያየን ከማልቀስ ባለፈ አጥንተን ተመራምረን ተዘጋጅተን እቅድ አውጥተን በአነስተኛ መስዋዕትነት ታንክና ባንክ ይዘው ሲጎርሩ የነበሩትን ቦታ ሲያዙ ናው አሁን ባለው ሁኔታ መንግስት መገልበጥ ፈልገው ነው መንግስት ለመጣል ፈልገው ነው ብለው እየተንቦቆቦቁ ነው። አላማችን መንግስት መገልበጥ አይደለም። እኛ መንግስት ገልብጠን አሳይተን ሰልችቶናል። ኦኬ አላማችን ባለፉት ሁለት ዓመት ተኩል ስንወተውታቸው በጆሮቸው ስንመክራቸው ስለምንናቸው ስንማጸናቸው
ፍራቻ ስለመሰላቸው ጆሮአቸውን ደፍነው ሀገርን ይዘው እየሄዱ ነው። እኛ እየወደቀ ያለ መንግስት ሀገርና ህዝብን ይዞ እንዳይወድቅ ከወደቀ በራሱ ጊዜ ይዘት ሀገርን አፍርሶ በህዝባችን ስም እየነገደ የህዝባችን ስም ይዞ መቃብር እንዲገባ ላለመፍቀድ ነው እየተንቀሳቀስን ያለው ማለት ነው። ይህ ስለሆነ ለሀገራችን ህዝቦች ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያ በታሪኳ ታይቶ የማይታወቅ አደጋ ውስጥ ነው ያለችው። የኢኮኖሚው ችግር፣ በየቦታው ያለው ጦርነት፣ የመንግስት መልፈስፈስ ሀገሪቷን ወደ ከፍተኛ አደጋ እያደረሰ ስላለ እያልኩ ያለውን እያለን ያለነው we need to wake up። ህዝባችንና ሀገራችን ወደማይመለሱበት ከፍተኛ አደጋ ከመግባታቸው በፊት ድምፃችንን ከፍ አድርገን እየለመናቸው እየተማጸንን ያለን ከፈጠራችኋት ብልጽግና የምትባል ደሴት የኢትዮጵያን ህዝብና የኢትዮጵያን ሀገር የማይመስል ደሴት ውጡና የኢትዮጵያን ህዝብ ኑሮ ተመልከቱት። ህዝቡ ወጥቶ አርሶ መግባት አልቻለም። ልጁን ትምህርት ላይ መላክ አልቻለም። ቤቱ ህፃናቱን መመገብ አልቻለም። ይህ ሁኔታ የሀገርን ቀጣይነት ለከፍተኛ አደጋ ያደረሰ ስለሆነ ሁሉም ተረባርቦ ወደ መለስ ያስፈልጋል። ለዚህ ትልቁ ድርሻ የመንግስት ሆኖ ሳለ መንግስት ግን አምራር ላይ ያሉት ሰዎች ግን ከቀን ወደ ቀን እየባሰባቸው ጥጋባቸው በአፍንጫቸው ሊወጣ ጫፍ ላይ የደረሰ ስለሆነ ያ ጥጋባቸው ወደማንመለስበት ኪሳራ ሀገራችንን ከማስገባቱ በፊት ተረባርበን ህዝባችንና ሀገራችንን ማዳን አለብን የሚል መልእክት ነው ያለው። በስፋት የምንወያይበት ጉዳይ ይሆናል። ወደ ጀርመን ሀገር ራስ ወንዳስገኘን ያበዝባሲ ወልገኙ አላና ቆፈጡሬ ኦሮሞን ተቆጣጤ ቀምሳው እንደንዴ ኦሮሞ ወልንደገይስ ሆገን ኦሮሞ ማሊንዳው አላናላ we were facing collapse of self-esteem, collective self-esteem. maal jaan turun bara sambeeyyu Oromoon miliyoona 50 ta'ee waan takka godhuu hin danda'u. Murni xiqqaa tokko deeman Oromoon waggaa 50 qabsaa yoo maan finne san jijjiirre yoo wanni biraa dhabamte har'a Oromoon miliyoona 50 humaan buusu wanni ta'uu danda'u jira har'a danda'u akkas yoo hin jiru. We change this river. Har'a immoo fakkiidoon aangoo qabatte ka ummata keenya madaali ka beekumsa hin qabne ka naamusa hin qabne maqaa keenyaan aangoo qabatte maqaa keenya nyaataa jirti jechuudha. Maal yoo jamaa jiru har'a Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon hayyuu hedduu qaba. Beekaa hedduu qaba. Waan ijoolleen warra hojjetu qonnaan bulaa tokko finnee ammoo irraa finnee osoo irra keenya isaanii ol bulchuu danda'a. Kufaatiin isaanii, salphinni isaanii, darrinni isaanii, lattinni isaanii ummata keenya maqaa nyaatee hamilee nu buusaa jira jechuudha. Hamilee ummata keenya akkuma kaleessa Oromoon qabsoo hin danda'u jansan qabsoo agarsiifne qabsoo akka danda'u qabatamaa agarsiifnetti har'allee yoo sirraan baannan bakka isaanii ka bulchuu danda'u keenyee agarsiifna jechuudha. Walii galna yattuu keessa baatee hin tuffatamnu nu ummata guddaadha. Nu ummata kabaja qabnu. Nu ummata tokkummaa qabnu. Nu ummata beekumsa qabnu. Ummata naamusa qabnu. Naamusaa guddanne dalagnee guddanne. Kanaaf namu bakka jirtan kan nu gaafachuu qabdan. Wanti obboota jahan kana biyya keenya irratti ta'e maqaa keenyaan raawwatame. Badii, salphina, laafina, hali rabbii jaa warri kaleessaa bari yoo hatan illee gara itti geessan qaban. Namni akkami sabbata haala isaa irraa hiikee hatee Dubaay ittiin galatan. Kanaaf dubbii bubburiisinee mari'achuu deemna jechuudha. Ji'oota lamaan sadan afaan kana keessatti bubburiisinee waliin mari'anna. Lakki wanni isin jettan kun sirrii miti. Biyya akka gaarii bulchuu jirra.
Yoo jan gadi haa bayanii isin duratti waliin haasa'uudhaaf ragaadhaaf qophii. Wanni ani isin himu Oromoo nan beeka bara. I know my people. Isin keessa akkanumatti osoo hammaare akka ajaa'iba biyya bulchitan osoo akkuma qorsootti osoo isin keessa hammaare nama. Kanaaf qophaa'aa ammaaf dhimma lallabne hubadhaa waa malee kaaneen dubbannu qorannet qo'annet bilcheessinet tarsiima baafnet ummata keenya tokkoomsinet jijjiirama barbaachisaa ni finna jechuudha. Kanaaf ummata Jarman hedduu galatoomaa hedduu na boonsitanii warri alatti seenuu dadhabdanii alatti hattan hedduu dhiifama isin gaafannaa yoo carraan argame meebii gara boodallee isin dubbisuu dandeenya. Galmi kun irra laalina gareen asii sun beekta garee ajaa'ibaati gareen Jarmanii kun. Abdoon sun yoo deemu suutaa yoo hojjetu garuu saffisaadha. Gareen isaa kun immoo kaasi waraabu kunis kawallisu kunis isa jamsi no torban tokkoon kan ijoollee kanaaf torban tokkotti yeroo ayyaana kana keessatti galma kana fuudhanii akka waan sargii anaaf inni ta'etti galma sargii akka waan sargii ilaawwatu. But I'm proud of the team. We have a team. Team akkana magaalota 63 keessaa qabna. Dalagatti gad deebine malee addan facaane. Waa'ee tokkummaa Oromoo kan addattaniif. Tokkummaan Oromoon barchirichaaroon hin gurguratu. Oromoon uummata jumlaati. Warri gandaaf gandarree deddeemtu dura jirma jirti. Nuti garuu waan saba keenya boonsa, waan biyya keenyaaf sabaaf sabummaa biyya saniitiif ta'u tokkummaa Oromoo cimsinee tokkummaa uummattoota biyya saniitis cimsinee gara fuulduraatti haga maqaa keenya, haga lakkoofsa keenya, haga gadaa, uummata gadaan guddaa, gadaan gabbina. Ummata Oromootirraa waan Oromoorraa eegamu waan Oromoon waan sabaaf sablammii biyya keenyaatti uummanni addunyaa Oromoorraa eegatu qabatamaan agarsiisuudhaaf deenya deeggarsa nu gootaniif waamina nu isin goonee dhuftaniif hedduu galatoomaa mee yeroo tokko tiim Jarmanii farqanaadhaa fi baay'een isin jaaladhaa gara fuulduraatti jabaannaa walitti deebinee galma kanarra wayyaa irratti bal'inaan mari'annaa nagaan naa bulaa. Stop.